kan keessatti yaadannudha. Egaa ayyaanni keenya Israa'eloonni guyyaa bilisummaa Fari'oon jalaatii itti ba'an bara waggaa 430 isaan kabajan bilisummaa kan itti ba'an harka Fari'oon jalaatii kan itti bilisooman kara biyya isaaniitti kan galan dinqiidhaan ergamoota Waaqayyootiin dabalamanii eegamanii kan gara biyya isaanii kan galan. Faasikaan keenya garuu isa kanarraa garaagarummaa qaba. Israa'eloonni warri foonii faasikaa isa kana kabajaa ture. Israa'eloonni warri lubbuu nuti immoo warri har'a jiru kiristaanonni Iyesuus Kiristoos ayyaana itti fannifame torbee fannifamuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosii torbee faasikaa ሰሞነ ፋሲካ የፋሲካ ሳምንታት ዮኬንሞ ተርቤወን ፋሲካ ጀዳሜቱ ቤከም እንስ ወንጌል ሉቃስ በቆና ድግደሚ ለማ ኩዳፉሪ ኩዳጃ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩዳሰደት ሶዶሚ ሰደት ያንጋ ፉርተማት ክርስቶስ ተቁልቁሉ ሆላ ዋቀዮ ተኤ ኢገሳ ዋኑ ገነቄ ክርስቶስ ቁልቁሉ ተኤ በዲ የካ balleessa hammeen dabiinsa yaada foonii gochaa foonii kana hundumaa kan of keessaa hin qabne nuuf jecha garuu hoolaa faasikaa hoolaa qaraaniyoo ta'ee nuu kennamuu isaatiin faasikaan keenya Kiristoos jedhameera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 irratti tokkoffaa Phexros 1:18 hanga 19 kanaaf Kiristoos ayyaana faasikaa jedhameetu waamama. Faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameeraa jedha. Caqasoota ammas ni kenne kanarratti faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameera. Inni hoolaa araaraa ta'ee qaraanii irra oolee nuuf fannifamuu isaatiin du'a keessa gara jireenyaatti salphina keessa gara kabajaatti kufaatii keessaa gara ka'uutti ijoollee daabiloos ta'uu jalaati ijoollee waaqayyoo kan itti taane faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameera jechuudhaan faasikaa jedhame. Ofii masaayyuu ayyaanichis faasikaadha, Kiristoosis faasikaadha. Walumaa gala faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Nutis bara kana keessa Israa'eloonni du'a keessaa gara jireenyaatti akkuma isaan ba'an bara keenyas du'aa gara jireenyaatti kan ittiin dabarre. Salphina keessaa gara kabajaatti kan ittiin dabarre. Dadhabbii keessaatii gara ciminaatti kan ittiin dabarre bara kana keessa faasikaa keenya Kiristoosiin waan ta'eef. Egaa du'aa ka'umsi boqonnaa mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaallu. Du'aa ka'umsi inni kun du'aa ka'umsa keenya isa boodaa fakkaate ilmi namaa hin du'a, hin dhalata, hin jiraata, hin guddata, seenaa isaa biyya lafaa keessaa qabu erga xumureen booda gara abbaa isaatti ol ba'a. Kiristoos dhalate, suuta guddate, hojii tajaajila wangeelaa hundumaa hojjete, guyyaa jimaataa qaraaniyoo irra oole, guyyaa dilbata guddaa du'a keessaa ka'eera. Ilmi namaas hin dhalata, hin jiraata, hojii garaa garaa hojjeta, dhumni isaa hin du'a. Maarree du'ee akkuma beelada bineensa seera uumama 22 keessaa du'aa ka'umsa kabaja kan qabu ilma namaa qofaadha. Maarree ilmi namaa du'ee achumaatiin hin hafu. Du'eetu du'a keessaa ka'a. Kunis kabajaatiin guyyaa dhufaatii Waaqayyooti. Kanaaf egaa du'aa ka'umsa boqonnaa bara baraa kan itti argannu kan ittiin dhaallu du'uu isaatiin kan yaadannudha. Fari'oon bara itti diigame. Fari'oon የተሻረበት ዘመን በረት ዲገም ይላላ ፈርዖን እንዲ በረሰና ክርስቲያኖች ረክሱዳን ኢፕሱዳን ረክሳ ከንቱሬ ፈርዖን እንዲ በረከናሞ ለጴ ኢልማነ ሞታ ኬሰ ገሌ
gochaa garaa garaa kan hojjechiisu seexana jechaadha. Walumaa gala Fari'oon kakuu moofaa kan itti diigame, Fari'oon kakuu haaraa immoo Daabiloos kan itti mo'atame, hangafa du'aa ka'umsaa ta'e gaddi, boo'ichi, dadhabbinni, awwaalamuun, baduun, cabuun bara itti bade jechaadha. Israa'eloonni warri lubbuu kiristaanonni mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf tinsaa'ee yookiin immoo du'aa ka'umsa isa kana gatiin itti kaffalame du'aa ka'umsa Kiristoosiin amanuun dirqama isaaniiti jechaadha. Samii irraa kiristaanotaatiif kan bu'e buddeen bara baraa kan ta'e, ifa bara baraa kan ta'e, tiksee gaarii kan ta'e Kiristoos jireenya kan itti nuu laatu, boqonnaa bara baraa kan itti argannedha. Kanaafidha Faasikaa jechuun paassaa isa jedhu jecha Ibraayisxi irraa kan dhufe gaafa ta'u ce'uu, bira darbuu, injifachuu, mo'achuu jechuudha. Kanaafidha bara kana keessa Faasikaan waqtii Faasikaa kan kabajnu du'a keessaa gara jireenyaatti kan ittiin ceene Faasikaan keenya Kiristoos waan ta'edha. Faasikaan keenya eenyudha? Kiristoos. Inni nuuf qalame eenyudha? Kiristoos. Inni gatii baase otoo gatii hin baasin. Inni nuuf dadhabe otoo hin dadhabin. Inni beela'ee nuun beeluu baase. Inni qullaa ta'e nutti uffise. Inni ofii salphate nuun nu kabaje. Inni beela'ee nuuf laate. Inni qullaa ta'e nutti uffise. Kiristoos keenya yookiin immoo Faasikaan keenya Kiristoos isa waan ta'edha. Dhuguma isiniin jedha. Jecha koo kan dhaga'e jecha sana ergees ni dhaga'a. Jireenya bara baraas ni qaba. Du'a keessaa gara jireenyaatti ce'e malee murtoon isatti hin dhufu jechuudha. Yohaannis 5:24 akkuma dubbate jedhee akkuma nu barsiise Faasikaan keenya Kiristoos qalamee du'a keessaa salphina keessaa nu baaseera. Waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos egaa kitaaboleen garaagaraa, wangeelonni arfan, ergaawwan garaagaraa hedduun dubbatamee jira. Isa kana barnoota kanaatiin fixuu hin dandeenyu. Keessumaatii Faasikittiin kun, guyyattiin eebbifamtuu kun guyyaa kana akka itti gammannuudhaaf, gammachuu akka itti taasisnuudhaaf, guyyattiin kun boqonnaadhaaf, gammachuudhaaf, samiinis dachiinis isheetti akka gammadduudhaaf Faasikaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ce'umsa jennee ayyaana kana kabajna. Inni biraan gammachuudhaan qulqulleettii kan taate ayyaana Faasikaa kana kabajuun keenya abaarsi du'a, wanjoon du'aa itti cabee, gochaan Daabiloos itti diigamee jireenya bara baraa, boqonnaa bara baraa, gammachuu bara baraa kan itti arganne. Du'aa ka'umsi guyyaa sanbataa, du'aa ka'umsa isaa guyyaa sanbataa taasise. Gooftaa sanbataa balbaloota cufamaa banee Si'ool keessa lubbuu jiran kaasee warra tuffataman kabajee warra ulfina dhabe ulfina itti kennee Kiristoos du'aatii ka'eera. Jalqaba keenya irratti kutaa tokkoffaa keessatti akkuma ilaalle wangeelaa qulqullicha Maatiyos boqonnaa 28 jaarratti maal jira seetanii akkuma dubbate ka'eera. Iddoo kana hin jiru. Kiristoosin egaa ajjeesaniin booda fannisanii fannoo irraa buusanii Yoosefiif Niqoodemoos kafananii erga awwaalaniin booda loltoota ciccimoo ta'an lafa awwaalaa sana kaa'an. Maaliif duuka boodii dhufanii hatuu danda'u reenfasaa jedhanii waan yaadaniif. Kiristoos garuu dhagaan irra kaa'ame sun otoo irraa hin gangalatin, otoo irraa hin ka'in, dubartoonni du'aa ka'umsa Kiristoos arguudhaaf gara sanatti imalan yaada isaanii keessa kan jiru, sammuu isaanii keessa kan jiru dhagicha eenyutu irraa nuuf kaasaa kan turedha. Yeroo naannaa sana ga'an ergamaan Waaqayyoo
lafa sana buufatee ture. Barnoota keenya kutaa sadaffaa keessatti kan laaludha. Isa kana. Jalqaba Kiristoos eenyutti dursee mul'ate kan jedhu waan laalluufidha. Maarrega akkuma dubbate ka'eera. Awwaalaniiru xumuraniiru hojii isaanii erga xumuraniin booda lafa awwaalaa sana akka eeganiif tiksitoota loltoota ciccimoo bakka sana kaa'aniiru. Loltoota ciccimoo bakka sana kaa'anii jiru. Sanaan booda meeshaa kafanaa magnes kan jennu otoo naafii kaa'ee hin jedhin dhagicha awwaalarraa kaasaa otoo hin jedhin Kiristoos guyyaa kan akkuma dubbate ka'eera. Iddoo ciiseyyuu koottaa ilaala jechuudhaan ergamaan Waaqayyo sagalee misiraachoo ni dubbate. Bakka inni awwaalame koottaa ilaala akkuma dubbate ka'eera as hin jiru. Dhugumaan sinitti hima. Namoonni shakkaniiru hin ka'a kanaan booda hin ka'u. Isaan xumuraniiru ajjeesaniiru. Fannoorra oolchaniiru hojii isaanii raawwataniiru. Kiristoos garuu magneziin fituulli መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በአባቱ ፍቃድ በሱ ፍቃድ ከሙታን መካከል ተነስቷል። ወራ ዋለ በጌሳ ጅራታ ወረዱ እንግዱ ማሊፍ በርባዱ ወረዱ እግዱ ሰጅሩ ማበርባዱ አኩመ ዱበቴ ከኤራ እዶ ከለ hinjiru bakka inni ciise koottaa ilaala jechuudha. Ergamaan Waaqayyo dubbateera jecha. Sagalee labsii kana kaa'eera. Sagalee labsii kana labseera jecha. Akkuma dubbate ka'eera. Maarree mana qulqullummaa kana guyyaa sadii keessatti diigeen guyyaa sadii keessatti ijaara. Akkuma jedhe mana qulqullummaa kan jedhame foonsaa ture. Guyyaa sadii jechuun halkan sadiif guyyaa sadii inni awwaala keessa bule waan ta'eedhaaf ayyaanni Faasikaa ayyaana ce'uu waan ta'eedhaaf egaa torbeen Faasikaa akkuma torbeen dhukkubbii guyyaa jalqabaa wuxata kibxata roobii kamisa jimaata sanbata duraa fi dilbata jennee moggaasa maqaa isaanii waan qabaniif barnoonni garaagaraas waan jiraniidhaaf hundumti keessan chaanaalii kana miseensa taatanii sabiskiraayibii sheerii fi laayikii gootanii nu hordofuu nu dhaggeeffachuu dandeessu. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Baga geessan baga walumaanoo geenye Kiristoos du'aatii ka'eera. Humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhame Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e. Waaqayyoon isin faanaa ta'u ayyaanni nagaa eebbaa jaalalaa isiniif haa ta'u.